tete. Inni ijoollee waggaa baay'ee keessatti waldaa kana keessa tajaajilanii tajaajilamuu duwwaadhaaf hirmaatanii hin barbaadu. Ijoollee warra birrii kennu duwwaa barbaada. Sii galamne Ashi. yeroo darbe yerootti viidiyoo waraabaa turte nuyi nama sobuuf inni garuu aaraa turre hamma iccitii kana waa dhiqonnuuf hin galletti viidiyoo kana ma waraabaman jennee gaddaa turre garuu gaafa teenye ilaallu barumsa guddaatu irraa argama. Ijoollee warra afagana ijoollee warra gola hambaatti deebi'an dhufanirraa garuu yericha nattaaraa turtanii amma garuu dhugaasaa bartan faayidaan waldaan immoo akka faayidaan qabne akka maallaqaaf saamaa jiran. Dhugaadha yeroo sana sitti gaddaa turre garuu amma barumsa guddaarraa arganneerra sijjammari sana yennaa ta'es ijoollee nuyi warri iccitii kana beennu maaliif gola ormaa keessa kan jiran dibeeti gola ormaa miicine haala kam keessatti daa'ima gannee maatii keenya jijjiiruuf gola ormaa keessa waggaa 2 waggaa 3 teenya garuu waldaa qilleensa irratti asiraatii kaffalanii waldaa qilleensa irratti waldaa ijaaranii meeshaa bitanii mismaara biti qorqorroo bitamu hin jiru seera kam keessatti iyyuu hin beeku. Karaa qabeenyaatiin eenyuun deeggaruu hin barbaadu eenyuun waldaa ijaaruu hin barbaadu waldaa hin ijaartanii warra waldaan ijaare waldaa keessaa ba'a. Nuyi nama 7 gisee tokkittiitti waldaa keessaa remove godhe. Maallaqa qabnu waaqayyoon irra kaa'een faarfannaatu. Maallaqa kaffaltanidha. Birriin baastanii eeyyee birriin kennitanii na bukkeen dhaabattanii dafqa korratti na bukkee saamunaa naan bittan maaliif waadaa firra kaa'e isa tokko irra kaa'e malee nuyi saamunaa tokko namaa bituuf waan badee kardeemaadha saamunaa binne itti guddisuu miti nuyi. Qarshii meeqa sin gaafate? Karaa meeqatu? Inni amma akka dandeetti keetitti kaffalta malee wisaanii hin qabu. Dandeetti amma dandeetti ijoollee amma waldaatti daddaba. Jaa ta'us torbee ta'us ati guyyaatti sekoondiitti yoo gashitanii mataa irratti si baata malee maali si hin jibba jettee yaaddaati. Dirqama kanfaluu qabdu kanfaluu baannaa waldaadhaas jechuun waaqef miseensa taatanidha. Moo dhuftanii waaqeffattanidha. Reemoof beekaa reemoof waldaa keessa reemoof beekaa. Reemoof jechuun isii galadhee yaada ka reemoof akka waldicha diggameen seenne. Nama meeqa taatu sin nama meeqa? Torba taane keessa reemoof nu godhe. Gisee ta'u deeqaa tokko sekoondii gidduutti akka xaalaataatti nu ilaalaa ture. Eessa jiraata mana? Birrii hin kennineef. Eessa jiraata raajida jennee? Inni laqamtee jira. Inni laqamtee jiraachuu isaan beeka. Obboleessa raajii manatuuti? Isaanii tokkoffaa sii gala wanti isaanii wal guddisu. Akaawuntii walii guddisu malee emanatu isaan amma fakkeenyaaf tajaajila konfiraansii yoo waamamna jenne konfiraansii haa ta'u yoo waamna nama sagalee waaqa dubbii sirriidhaan barsiisuu yoo waamamna jedhe ishiin jedhu warra kosii warra qoyate shanii kan dhugaadhaan dubbii sagalee waaqa. Reefsi ni gale nan sobdoota waldaa imoo namaniina raajota imoo namaniina innan siniin jedhu reefsi ni galaa jira wanta iyyuu wanta lallabu. Nuyi sababii nyaatamnee bituu hin nyaatamne hin kaffallu ni asiraatii keenyaan karaa kiyyaan saraatii koo waldaa lafarraa yoon waldaa maatii koo dhabillee waldaa hiyyeessa karaarraa dheebootee bishaan dhabee daabboo tokko bita maleeni ani waldaa imoo irratti mataadhumaan na gombisee na zaqazaqu malee inni waldaa imoo irratti asiraatiin kaffalu. Waldaa imoo irratti inni ijaaru. Waldaa lafarraan waldaan. Asiraata kanfaluu qabdu dirqama kan biraa immoo waldaa immoo ijaaruu qabna lafatti gadi ijaaruu qabduudha amma kaayyoon inni waldaa keessa nama torbaari. Waldaa imoo gaa waldaa jenna gaa maal goona gaa waldaa eeyyee beekaa eeyyee asiraatii keessan ergaa warra waadaa galtan waadaa keessan ofirraa baasa maadaa keessan ofirraa baasa warra waadaa galtanii meeshaa waldaa guutaa akkasumallee waldoota na bira dhaabadhaa indafqee tajaajila jettu indafqeen tajaajila dafqa koo kanarratti immoo saamunaa bitadhaa jettu maayidaan qaba hin obbolaan qaba. Ijoolleen nama jaasuu na dubbisuu danda'u amma si malee jechuudha mucaashiin tokko ganama na dubbisteetti xiqqoo jidduutti biisii taate namni jaasu na dubbisuu danda'u. Ijoollee warri kaan egaa akka kana gaamanni galteeffannaa hin qaban beektaa baay'een warra keessi nu madaa'edha malee nu akka kanatti warra beekaan keessi keenya itti jaarsi namicha kana qorateedha malee warri kaan beeka waldaa imootiin barbaannu jedhanii maaltu yaada kana keessa ammoo keenya nu dhikkibse jedhanii garuu ani barumsa akka ta'u barumsan dabarsaa jira firdii abbaa fudhata ani firdii namatti hin faradu hojii koo immoo yoon balleesse immoo dogoggora qabus immoo na gaafata waaqa innis immoo karaa malee ijoollee gola hormaarraa haala mijanni keessa dhaabatanii
jiraatanii yoo nyaatanillee dhaphee isaan irraa gadi hin bu'in hojiidhaaf rarraafamanii lolamaa rukutamaa jechoota garaagaraa baataniirra miidhuun namarra hin jiraatu. An barumsaan dabarsaa jira. Eenyuuf iyyuu hamaa hin yaadun eenyuuf hamaan hojjedhun barumsaan dabarsaa jedhan. Dhugaa ani yeroo baay'ee sitti gaddaan ture garuu eeggan fooloo imoo kee argadde eeggan karaa hundumaatiin feesbuukii kee fooloo kee argadde baay'ee tokko natti tole jala galee gaafa dhaggeeffadhu barumsa guddaa irraa arga. Amma Kitaaba bitaa maal bitaa maaltu maal sinii godhuma maal sin deeggaru akka namoonni irraa barataniif sinii maxxansu moo akkamii akka nuyi barumsa irraa akka argamu maxxansi beeksisi bakka ijoolleen akka irraa of eeggatan jechuudha. Ijoollee warra amma waldaatti amma fakkeenya guutummaa guutuutti ijoollee cuucee maalummaa waaqayyoo sirriitti illee hin hubanne gola hambaa dhufanillee dhugaa dubbachuuf maalummaa isaanii hin hubannetu waldaa irratti giddiidhaan eessaa dhufti isayyuu eessaa dhufti afuurri waaqayyoo eessaa dhufti nama gaafatu kennaa dhugaan sirra kaa'e waaqayyoo kennaa waaqa biraa sitti kenne sitti dabarsa malee wallaggaa dhufe shawwaan dhufe laqamteen dhufe addisaan dhufe eessaan dhufe hin jiru afuurri waaqayyoo sirrii mine. Antinisaa qabdaa loogoosaa qabdaa bira. Qaba maal asirrayyuu loogoosaa jiranii siifan erga loogoosaa. Yaa loogoosaa na argi waldaa isaa wajjin ijoolleen akka irraa baratanii fi akka of eeggatan jechuu barbaada waan ta'eef iyyuu baga dhugaan tiiktaakii kanarratti maxxansu foolooyersii barbaadu yookaan laayikii barbaaduudhaaf akkan kanan hojjenne. Dhugaa dubbachuuf waaqayyo umurii kee haa dheeressu ani yeroo durbaa yerootti dhufe ani dhiyeenyan si bareeda daannin dhufe yerootti jedhanii haasaan ani garuu dhugaa dubbachuuf waan akkasii jala galee qorqoree naman isin ilaalu nama siin qoradhu bakka ani jireenya koo keessattis nama takka taattalu siin jaalladhu garuu dheengadda sanbata dheengadda baay'een gadde. Maali bara maalii keessa jiras bara kana waaqayyoof jedhanii araara kadhatan inni biyyi immoo birriidhaaf soolata. Sanbata akka ta'e wanti kun sanbata akkasuma. Sanbata galgala. Warri maallaqa sanbata galgala bilookiin godha. Warri maallaqa kanfale immoo keessatti hafe. Warri beekaa jala jeettamni warri jala shok jedhu jalatti hafaniiru. Ergaati dhalootaaf qabdu namni akka irraa of eeggatuuf yaada yoo qabaatte yaada kee ibsadhuuti. Intomorraa. Ani yaada koo irratti waldaa ijoollee gola hambaa jiranii fi yoo haala mijataa keessa dhaabattanis tajaajilamaa karraa kana fi miseensatti qabamina. Waldaa kamiinuu deemaati tajaajilamaa kennaa waaqa isinirra kaa'anii faarfadhaadhaanis walaloodhaan kadhataanis tajaajilamaa baa malee miseensa taatanii waldaa kamittiyyuu hin qabamina. Waldaa kamittiyyuu qabamtanii miseensa taateennaanii akka mataadhaanii gajjabbi keessa irraa guuramu baraa jedhe bakka. Dhuguma miseensa taateennan birriin sirraa guuramu. Miseensa ta'uun qabeenyaa kee akkatti dabarsitu waldaa qilleensaatiif bari. Miseensa taate naana eenyuyyuu qabeenyaa kee namni birrii jette sirratti boosuu hin jirtu. Samuunaa itti waldaa ijaaraatti asiraatii kan jedhu hin jiramu. Qabeenyaa isaanii gurguranii of jijjiiranii of nu as jijjiiran jedhaniiti kan gola hummaa dhufanii ijoolleen keenya gini warri qilleensarra amananii xinnaatti ituu maalummaa sagalee waaqayyoon hubatin haaleluyyaadhaan dursu miti. Dhugaan dubbachuu dhugaa jiru immoo wanta baaneef ituu deemni wanta baaneef ituu barree maaliif akka baanee eessa akka jirru maal akka irra jirru ituu barree barbaachisaadha. Dhugaadhaan an nama daa'iman qabanii an nama waan akkasii daddabarsuu jaalladhu miti garuu baay'een gadde waldaa irratti kana godhaa. Raajii Dajaneedhaaf ergaa qabdaa? Raajii Dajaneef ergaa natti qabdu miidiyaa kana dhaggeeffata waan ta'eef viidiyoon kun bira ga'e. Ani dhugaa dubbachuuf isaafan waaqayyo obsa isaa kennuu fi hafuuratti as gabbaa dhugaan kennaa waaqayyo bisa bira jiruunitu tajaajilee natti tola garuu hafuura wal makaatiin tajaajilanii. Yookaan maallaqatti hin gorree yookaan immoo wangeelatti hin gorree. Ween hafuura biyya lafaan taane ween kennaa waaqayyo bira jiruun tajaajilaan jiru. Dhibba waa'ee isaan kana waan hin dabarsu qabu waan hin irraa baradhe hin qabu waan hin irratti jijjiirames hin qabu kana de waan hin laayikii godhu koomentii laadhufes hin qabu. Dhugaadhaan siin jedha. Egaa viidiyoon keenya kana fakkaata. Hordoftoonni tiiktookii kiyya jalatti argamtan hundi keessanii egaa akkuma beekamu waldaan immoo rakkoo akka qabu isinitti himeen ture duras waa ta'uyyuu malee egaa warruma kaleessa diinaa ol balaaleffachaa ture warruma kaleessa diinaa ol jibbaa turetu har'a gaafa raajiin tokko badiirraan geggeessisu yookaan immoo raajiin tokko gaafa miidhu dhufanii natti himatu.
Kanaafiyyuu ani isiniif jedheen kan dubbachaa jiru waldaan immoo yookaan immoo appilikeeshinii jedhan achirratti banan sun akka faayidaa hin qabne hin beektu. Kanaafiyyuu irraa cimsaati of eeggadhaa jechaan ture yeroo hedduu yeroo marayyuu jechuudha. Kanaafi miidhaa obboleettii kanarraan gaame argitaniittu nama torba jechuudha. Sababii maallaqa kanfaluu diduurraan kan ka'edha. Kan ijoolleen kun appilikeeshinii sana keessaa rimuuvdi taate. Kaleessa garuu wajjin waaqeffachaa turanii wajjin tajaajilamaa turan. Har'a garuu rakkoo maallaqa kanfaluu diduudhaan namichi kun achi keessaa rimuuvdi godhee jechuudha. Kanaafi shamarran biyyaan baa jirtanii cimsaati irraa of eeggadhaa. Appilikeeshinii immoo kana yookaan immoo warreen xiqsiisnitti lallabuu dhufan otoo hin taane warreen xibsiisin harkaa maallaqa fudhatanii ittiin xibsii nyaachuudhaaf gara keessanitti malanidha. Kabiraa immoo warra dibamanii sin bira dhufan otoo hin taane warra bitamanii sin bira dhufanidha. Isiniin jechuu barbaada yeroo mara ani dubbii keessatti hundi keessan cimsaatii jabaadhaatii appilikeeshinii immoo kanarraa of eeggadhaa. Keessattuu Raajii Dajanee namni jedhamu kuni tiiktaakii irraa ni tajaajila, immoo irraa ni tajaajila, konfireensii garaagaraa ni affeera. Haa baay'atu malee yeroo tokkos gadhiisan ture nama kana ammallee viidiyoon kana otoo hin taane viidiyoon biraallee qophaa'ee jira kansaa jechuudha. Namoonni achi jala tajaajilamtanii maallaqa keessan hin kanfalina. Kurnoo keessanii waldaa lafarraa irratti kanfaladhaa. Kan maatiin keessan beekan, kan jaarsolii waldaa beektu, kan boru sin gargaaruu danda'an, kan boru bakka waalchaa qabu, kan iddirii qabu, kan laayisensiin kaawunsiliin beektu, kan seera qabeessaan qabu waldaa kiristaanaa irratti kurnoo keessan kanfaladhaati. Itti eebbifamaa siniin jechuun barbaada. Sanyii keessan waldaa lafarraatti facaafadhaa. Sanyii sin amma raajii yookaan immoo imoorratti facaafattan kuni qoraattii keessatti facaaftu, nama dhuunfaa facaaftu. Garuu wanti isin facaaftan sun sanyii ta'uu mala. Hin guddatu hin margu qoraattiidha si waraana hammachuuf gaafa dhaqxu. Of eeggannoo godhi. Eessatti akka eebbifamtu, eessatti kanfaltee eessatti akka eebbifamtu adda baafadhuu deeme akka ijoollee nama torbaa kanaatti. Kana siniin jechuun barbaada. Guddaa galatooma. Qabsoon keenya qabsoo wangeelaati. Qabsoon keenya qabsoo appilikeeshin immoo jettee kan waamtu kan irrattidha waan ta'eef nu kan beeknu waldaa lafarraa beekna, kan seerri beeku, kan kaawunsiliin beeku, kan laayisensii qaban, kan jaarsolii waldaa beeku, kan sabni beeku, kan namoonni lafarraa beekan isa kana beekna waan ta'eef iyyuu cimnee irratti hojjechuun cimnee shamarran biyyaan baa baraaruun itti fufa. Guddaa galatooma. Horaa bulaa deebanaa. Shaaloom sheer godhaa obboloota keessan baraara. Walittiin cabalinaa sangootaa fi yarree dhaqanii taa'inaa jalloota cintarre waan akkasii kana raawwannee nagarre biyya galee. Dhoolota beekni wal keessan dheedanii foolii wal isaanis takkaa hin beekan waan akkasii kana raawwannee nagarre.